Maqaan keenyudha Esraa dhuftee Waaqayyoo waldaa sadanuu sagalee tokko keessatti hojii akkamiisii hojjetee maal dhugaa baata? Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maqaan Hojiitu Abbabaan jedhama. Kan inni irraa dhufes duwwaa malamarraa. Waaqayyo waan baay'ee naaf godhe baay'ee dudda koo kan na dhukkuba ture garuu gaafa akkas jedhe dhugaan fakkaatu yeroo baay'ee namoota gurguddaatti dudda himata waan ta'eef dudda koo kana gaafa mishigii galamus gaafa kamisinuma ni madda nama hundumaatti Waaqayyo numanatti dubbata. Yeroo waan qabuu fi hanga guyyaa gaafa addana kanatti hafuurri Waaqayyo natti dubbatetti inuma naa kadhatama garuu gar tokko hin deebine jechuudha. Kanaaf booddee guyyaa gaaf tokko jimaataarradha. Namoonni sin dhukkubuu kaa dhaabadhaa dharraa jinfa. Ka'een dhaabadhee duddi koo kun suna dhukkuba ture garaan koo kun immoo miidhama waan qabuu fi miidhamni koo sun gaafa natti ka'u hin mul'ata jechuudha. Kana lamaantu baay'ee na rakkisaa. Fayyuu immoo irraa hin dandeenye gaafa isaan kaa dhaabadhaadhanii ka'een dhaabadhan ture. Namoota hedduudhaaf kadhataa dhufanii namni baay'ee sin dhukkubonnaan hin harkol qabee garuu na bira darbanii ammayyuu nama gambiraa fudhatanii deebaniitu akkas naan jedhan. Mi'aatachuma dhaabadhutti si'a sadii bichaa haleluuyaa jedhannaan ittamanee mana haleluuyaa jedhee gara dhumaatti garuu himmaanti natti fuutee. Kana booddee hafuura tokkotu na keessa darbee gammadeen ta'a jechuudha. Galee olee bulee waan tokko yoo narra hin jiru nan fayyan seene dhugaadha. Baay'ee waan natti dhaga'ameef rafuudhaaf gammachuun qabu halkanii guyyaa riban qabu yeroon itti ciisaa olu qabaachuudha. Nagaa bahee nagaan gala garuu hin jedhu nan deemaa hojiis nan hojjedha garuu gaafa natti cimee naan ciisu qabaa riba malee yeroon itti bulu qabaa garuu arrachuudha gaafa sanaa qabee hanga guyyaa irraatti dhukkuba tokkoyyuu hin qabu nagaa koodhaa jechuudha hunduma isaa. Waaqayyoon galateeffadhaa fi sabni kana nagaa jirtan. Dhibeen dugdaa kunii fi dhibeen garaa kun mee ammamiif si dhukkubeessinii yeroo si dhukkubutti mee maal si gochuu danda'a? Garaan koo miidhamadha. Gara waggaa afurii narra tureera. Gaafa natti kan waan tokko socho'uu hin danda'u. Guyyaa gaaf tokko keessumatti galgala abdii koo ofirraa kutadheera. Hin taa'uun dhaabadhu hafuurri koo kun na gubaa ol malee gad hin deemu jechuudha. Hafuurri koo kun gaafa miidhamni garaa koo kana keessaa natti ka'u. Duddi koo immoo waan tokko hojjechuu hin danda'u jechuudha. Roonni natti ka'u duddi koo gara waggaa lamaati. Inni marrumaan koo keessa na dhukkubu kun miidhamni kun immoo waggaa afurii ol ta'eera jechuudha. Dhiitoon garaa keessaan bakkeetti bee mul'ata moo akkam? Gaafa natti ka'u inuma argama jechuudha. Amma kanaa kan ga'utu keessa gangalata jechuudha. Inuma argama roon qabu. Garuu amma guyyaa gaafa sanaati qabee harki Waaqayyoon irraa kute. Isa battalatti nama fayyisumee Waaqayyoon fedhilleef galata fidaa. Inni kan biraan immoo amma jechuudha tuuman kanaan jiru busaanatti fakkaata garuu dhaqeen ilaalamne qorichi busaa gaafa naa dhufe busaa mana yaada milikiita saroon ilaalu mataadhaan na qabee gaafa na dhukkubu nyaatas na jibbisiise waan hundumaa na jibbisiise ifa kanas hin ilaalu namni haasaan irratti haasa'u isaan barbaadan ture. Kanaa booddee nyaatas nan dhiise waan hundumaas nan dhiise torbee tokkon ciise qoricha naa dhufe tokko busaa dhadhanii gaafa jalqabaa naa fidan isa liqimsee narraa darbeetu. Utuma qoricha sana liqimsu boorii isaa manatti deebee bakka mana marfeessi dhaqan naanedhaan hin dhaquun jedhee Waaqayyoon fayyisa waan ta'eef utuu Waaqayyoo hidhaa hiikaa jiruutuun namoota baay'ee hidhaa hiikee naafis hiikee beeku utuun argu dhaqee birrii koon baasu iddoo biraatti Waaqayyoo hidhaa koon hiika waan ta'eef dhaqeen kadhachiifadhaan jedhee torbee tokko san ciisechuudha. Guyyaa facaasaa tokko nas dhufe ammoo namoota dhukkubsatuuf kadhatama yeroo kaan carraan dura ture garuu gaafa sana carraan dhukkubsatootaaf hin kenname. Gaafa faarfatamus gaafa lallabamus gaafa maal narraa darbuudhaan amantii maaliin akka nama nagaatti ammayina dhee fudhadha garuu narraa darbuu hin dandeenye. Kanaa booddee dhumarratti bishaan qabatanii warras ba'aniin bishaan qabadhaan ba'annaan anis dhaqee bishaan qabadheetan gara iddoo kanaatti as ba'ee maal taates hin jenne waan tokkos hin jenne raajiin fa'a akkasumattiin dibata zayitiidhaan adda koo kana tuqanii dhiisanii. Kanaa booddee galee namni inni kaanii baay'ee naa sodaateera dhukkuba koo sana san ciisu garuu baay'ee mayyuu amma kanaatti sodaan erga hin fayyee taasisee. Kanaa booddee jechuudha mataan koo suni galee oledhee gadadhee ifa laalee nyaata koo nyaadhee waan tokko narra jiru maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Haaleluyyaa! Gargaaraa galateeffadhaa Waaqayyoon. Gaafa dana dhaabannee haasofnus haa ta'u gaafa dubbatamus waan qalbii tokko fakkaata. Waaqayyo garuu jechuudha waan gurguddaa nurraa kaasaa jira maqaan isaa mayyuu bara baraan dabalee haa eebbifamu. Mee warri gochaa Waaqayyo yookiin immoo Waaqayyo akka kanaatti nama fayyisuu isaatti namaa gammaddan harka keessa wayitti buusaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Inni kan biraaf inni dhuma gaafa
Deengedda gaafa facaasaa namoonni dhukkubsatan kaadhaa badhaa naani raajiin faa animmoo abbaa koqqeedhaa baay'ee dhukkubaa irribaa gaafa ka'u misejjiin galee jira silkii korraa bilbilli si'a lama bilbilamee misejjiin galee jiran hin argine jechuudha saayilentii bulee silkiin koo gaafa kan ilaalu kan maatiidha bakka abbaa baay'ee dhukkubaa jiran gara abdii kutannaatti natti himanii abbaan koo kun garuu deengeddaa dhukkubsatuyyuu malee utuu hin dhalatiin jalqaba dhukkubsatu. Arrachuudha gara waggaa 27 olii kan ta'u dhukkubsataa jechuudha. Dhibeen isaanii maalodha? Dhibeen abbaa kootii kuni qorraan qabamee jira. Duruma mana qorichaa hin dhaqu. Haa ta'u malee kan tokkoof qoricha liqimsiin hin bulu abbaan koo amma guyyaa irraan iyyuu amma kana gahee amma kana gaa'ela godhee baradhee fitee daa'iman qabaachuudha. Amma kana dumaanuma dhukkubsata abbaan koo. Kanaa booddee deengedda immoo baay'ee waan dhukkubee jiruufu obbolaan koo tokko kanas turan jiru adaraa dhaqii kadhachiisii fi ammasitti maatis kadhadhuu fi naan jedhanii naani nama kanarraa afurri waaqayyo akka jiru baay'ee waan beekuu fi innaanis kadhadhuu fedhanii anis silkii sanaan kadhadhee deebi'ee tanini bakka dhaqeen kadhachiisaa fi jedhe maaliif guyyaa isaa carraa banamaadha sagantaanis jira waan ta'eef kanaa booddee jechuudha kadhadhee fi ka'eenini asin dhufee warri dhukkubsatan kaadhaa badhaadha raajiin fa'a. Innaan bakka abbaa kootii sanaa achi dhiphataa waan jiruufi guyyaa lamaa fi halkan tokko tuuciisiin utuu gar tokkotti nadhiin bulechuudha isa qabaman sana. Kanaa booddee gara addanaa dhufee tanini warra dhukkubsatan sana wajjin ka'ee dhaabadhee kadhataa dhufanii to'ati immoo maal taate nan abbaa koo dhukkubannan fayyeera dhimee atumtiin aan jedhan. Fayyeeran jedhee bo'aan gadi taa'e baay'ee waan natti dhaga'ame yeroo namoonni addanaa hiikamanii utuu man gammadayyuu taal dhufan isaanis akkasuma eegamu kan jedhu tokko natti dhaga'ame waan jiruuf bo'aa man gadi taa'e. Ammas kanaan hin dhiibne bishaan qabadhee manas ba'ee suura isaanii raajiin faa ilaalanii eessa jiru naan itti himee fayyeera kanaa booda dhuga baatee dhuftaa waan biraan hin jiru naan jedhanii naan ishee deeman achi bo'aa man ba'e ammayyuu jechuudha baay'ee waan natti dhaga'ame jiruufi kanaa booddee gaafa bilbilee abbaa koo nagaa gaafadhee maal jedhu lakki anoo guyyaa lamaa fi arrammochuudha sadii fedhu keessaa jechuudha saayitti 12 naannoo kanaadha kan kadhatame amma kanaatti hin ciifne abbaan koo garuu amma gara galgalaa sanan ciisee amma fayyeera waan tokkoyyuu narra hin jiru naan jedhan. Isa sagalee tokkoon nama fayyisume waaqayyoo fililleef galata fidaa. Haleluuyaa! Maqaa waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Obboloota koo akka kanaatti naasaanatti hin fakkaanne garuu yeroo dheeraadhaan waan irra ture kana abdii kutatanii maatiin illee jechuudha. Barreengeddas akkuma kanatti boo'anii hafe eengaddas abdii kutatee waa'ee ijoollee waan baay'ee haase abbaan koo garuu waaqayyo ba'aa ulfaataa kanarraa fuudhee lafa kaayee amma lafa garaa isaa oolaadhaan natti himanii maqaa waaqayyo bara baraan haa eebbifamu sabni waaqayyo ammallee itti dabala akka keessa walitti reebaa naa galateeffadhaa. Tole kan kee gaaffiin hunduu deebi'ee maatiin keellee hundumtuu fayyina isaanii mirkaneeffatanii jiru. Mee waa'ee lafa kanaa mee saba kanaafillee waan naamtoo qabaatte? Waa'ee lafa kanaallee waan hin dhaame fixuyyuu hin qabu. Abiddi waaqayyoo baay'ee jira, dhugni waaqayyoo baay'ee jira. Namni tuma tajaajilu tuma maal jedhuyyuu ayyaanni waaqayyoo namarra kaa'us addadha. Raajii fayyid baay'ee ayyaanni irra jiru akka adda ta'ee jirutti baay'ee natti tolee jira. Ammallee dabalee ayyaana kana caalu waaqayyo aadaatuuf hin jedha harka waaqayyo irra jiruuf garuu ammayyuu dabalee waaqayyo nan galateeffadha. Isinis warri ba'aa baattanii maatii keessaniifis haa ta'u ofii keessanis qabdanii akka waaqayyo lafa kanatti hidhaa keessan isinirraa hiiku amanaan jedha waaqayyo isin haa eebbisu. Tole dhuga baatiin kee kan bara baraatti si bafuuf nagaa waaqayyo hin deddeebi'i. Mee amantoonni keessatti buusaa waaqayyoon galateeffadhaafi.